Poolisiin magaalaa Finfinnee ibsaa har'aa waa'ee moodelistii Qananii Addunyaatti wal qabatee baasee qaba. Egaa poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa baasee keessattis reeffaa moodelistii kanaa yookiin immoo reeffaa Qananii jechuudha. Qorannoodhaa fi koree akka dhaabee jiru beeksisee jiraate. Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa gamoo Wuddaasee manneen Shinee fuulduratti kan argamu keessa kan jiraachaa turan Qananiin bitootessa tokko bara 2017 halkan naannoo sa'aatii 10tti sababa hin beekamneen barandaa mana ishee gamoo 5ffaa irraa kuftee gara hospitaalaa Yeenet akka deemtedha kan himame. Egaa akka poolisiin magaalaa Finfinnee jedhetti odeeffannoo argateen booda garee qorannoo ijaaruudhaan bakka balaa kun itti uumame sana deemanii tooftaa dheeraa fi mala qorannoo barbaachisuun qorannoo sana ifoomsee jira. Egaa qorannoo isaa kana keessattis guyyoota itti aanan keessattis uummataaf ifa kan taasisu ta'uu isaati. Qorannoo kana yommuu qorattu immoo hiriyaa ishee yookiin immoo isa faana kan jiraattu artist Andu'aalem Gosaan illee to'annoo jala akka ooledha kan poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee kan beeksise. Dabalataanis immoo maatii isaatis namoonni shakkaman illee akka jiranidha. Odeeffannoo kun baatii kan jiru. Egaatii akka tasaa qaxalee ol adeemtuu mucayyoo hawwii guddaadha. Niitii gara fuulduraatitti bakka guddaa geejjii jedhamtee yaaddamtuu onnee namoota baay'ee keessa kan jirtu mucayyoo baay'ee kasoomina qabdu kan of mul'isuullee hin barbaannedha. Egaatii namoota akkanaa kanas immoo jireenya isaanii, dhiphina isaanii, rakkina isaanii hubachuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni kun baay'ee ofitti gad of qabu, baay'ee dubbachuu hin barbaadanii, dhokachuu barbaadanii. Kanaaf maal taatee akka ishee riiskii kana fudhachuu dandeechee hiriyoota isheetirraallee hubachuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'uuti garuu poolisiin magaalaa Finfinnee dabalataanis qorannoo addaa gaggeessuudhaaf reeffa ishee guyyaa kaleessaa jechuudha gara hospitaala Minilikkitti kan geessedha. Haa ta'uuti garuu amma qorannoon sun mirkanaa'utti yookiin immoo bu'aan qorannoo sanaa amma ifa ba'utti reeffi ishee gara maatii isheetti akka geeffamu taasifamee ture jechuudha. Egaa maatiin ishees kan jiraatan magaalaa Sulultaati. Egaa Sulultaatti reeffi ishee geessamee ture. Guyyaa har'aa immoo sa'aatii 8 booda qa'ee maatii isheetii reeffi ishee fuudhamee gara naannoo sa'a 9tti Bataskaanaa Qulqulleettii Sillaasee Araskiilootti sirni awwaalcha ishee akka gaggeeffamudha kan gabaafamaati jiru. Egaatii odeeffannoo kanas kan arganne BBC irraa. Egaa BBC'n akka gabaasettis odeeffannoowwan dhimma kana qorachuudhaaf dhimma kana gadi fageenyanii Qananiin maaltu duuba jira kan jedhu maatii isheellee dubbisuuf yaalee ture. Garuu maatii isheellee waan kanarratti ammaaf yaada kennuu hin dandeenye yookiin immoo argamuu hin dandeenye. Dabalataan maatii artist Andu'aalem Gosaallee BBC'n dubbisee ture. Garuu isaan illee lammaaf deebii wanti kenname hin jiru. Poolisii magaalaa Finfinneetillee BBC'n akka dubbiseedha kan gabaasee jiru. Haa ta'uuti garuu haga ammaatitti koree qorannoo kana geggeessaa jiru ijaaruu isaati kan beeksise poolisiin magaalaa Finfinnee. Sanarraa kan hafe haga ammaatitti wanti ifa ta'e hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa sooshaal miidiyaa gubbaarratti wantoonni adda addaa kan eenyummaa isaa hin beekamnee fi kan dhugaarraa fagaate kan deddeebi'aa jiran jirudha waan ta'eef ijoollonni jaalattoonni firoottanis ta'ee namoonni hundumtuu yoo odeeffannoo hin taane irraa fagaannee egaa amma poolisiin magaalaa Finfinnee haa ta'uuti amma dhugaan ishee ifa ba'utti jabaattanii ololarraa yookiin immoo burjaajii adda addaatirraa akka of eegdan sinin jechuu barbaada. Egaatii maalirra ga'ame kan jedhamus walumaan kan ilaallu taate akkuma odeeffannoo arganneenis karaa yuutuubii keenyatti kan beeksinu taate guddaa ulfaadhaa deebanaa nagaan.